Xiinxalaan siyaasaa Yaayyaa Bashir akkana jechuun fuula Facebook isaanii jala barreessan. Duulli Habashaan itti jirtu guddaan waanuma fedheenuu ta'uu Jawaariin karaa irraa maqsuudha. Biyya kana irratti olaantummaa isaanii deeffachuuf namni gufuu jabaa itti ta'e sabboonummaa Oromoo jaraaf hin sarminee jaaree Jawaar waan ta'eef isa rukunnaan Oromoon salphatti faca'aa ja'anii yaadaa jiru. Qabsaa'otaa fi sabboontota Oromoo gurguddoo biroo hunda dagatanii jiru. Fakkeenya Abdallaa Oocaalaatiin dubbii kana ibsaa jiru. Abdallaa Oocaalaa hoogganaa paartii qabsoo warra Kurdii PKK ture. Mootummaan Turkii nama san qabee eega hidhe booda Kurdoonni 7-1-2 wacanii dhiisan. Hidhamuu isaa booda qabsoon Kurdootaas daadarkooytee hafte. Jawaaris osoo qabamee Oromoon akkuma Kurdii ta'ee hafaa jechuun hubataa jiru. Qabsoon Oromoo kan akkasitti herreegamuu miti. Tahuyyuu dhiibbaa Jawaar uumuu danda'uu beekuun jaraa gaariidha. Jabina fira keetii alagaa gaafadhu inni jaan dhugaadha. Gatii Jawaar Oromoota tokko mannaa kunoo diinaatu nutti himaa jira. Muummicha ministeraaf carraa 2 qofa kannaa jirti. Lubbuu bade kanaaf Jawaariin itti gaafatama godhee tarkaanfii keessa deebii hin qabne irratti hin fudhatu taanaan innis Oromootti galeera jennee duula isa buqqisuu jalqabna jechaa jiru. Aangoo isaa fi diigama biyyattii oolchuu yoo barbaade Jawaar irratti garaa jabaatee nu agarsiisu jechuun dhiibaa jiru. Opiidiyoo keessaayis namoonni akka Taayyeefaa ejjennoo nafxanyaa kana qabachuun lubbuu badeef Jawaartu gaafatama ja'anii afaan baasanii diinaaf ragaa bahuu caalaa wanni qaanfachiisaan hin jiru. Kan nafxanyaa caalaa kan Opiidiyoo kana ofirraa eeguutu ulfaataadha. Gabaabumatti uummanni keenya waan deemaa jiru kana dammaqiinsaan hordofuu qaba. Eenyumaan maal dubbataa jira? Eenyutu eenyu waliin hiriiraa jira? Tarkaanfiin maluhoo maali? Kan jedhu irratti of qopheessuu barbaachisaadha. Diinni waan guyyaa lamaan dheengaddaa gooneen rifatuu ammaas gatii dhiibbaan Oromoo uumuu danda'u hin baranne. Ammaas Oromoo cabsuu ni dandeenyaa amantaa jiru qaban. Jabaa isa keessaa rukunnaan ni cabsinaa jechaa jiran. Oromoon kana beekuun jabaa isaa diinni harkatti rukutuu barbaadu jabeeffachuun tarkaanfii isa eeggatuuf qophaa'uun dirqama. Oromoon hanga Finfinnee xannacha nutti taate kana laaleessee adabuudhaan irree isaa jabaa hin garsiifnetti kabajamuuf hin jiraatu. Faraan Abdusalaamis akkana jechuun fuula Facebook isaanii jala barreessan. Kan biraa waan Abiyyi mataa dhukkubsaa jiruun isinii hima. Aljaziiraan akkana jedhee gabaase. Jawaar jechuun nama qeerroo gurmeesse. Qabsoo finiinsuun Abiyyiif karaa saaqee akka Abiyyi aangoo qabatu godhe. Amma Abiyyi mallattoo abbaa irree waan agarsiiseef filannoo keessatti hirmaachuun barbaadaa jedhe. Kanaaf filannoo dhufaa jiru irratti Jawaar waan mo'achuu maluuf Abiyyiif rakkisaa ta'uu mala jedhee gabaase. Aljaziiraan Jawaar filannoo keessatti hirmaadha jechuun isaa girgirii guddaa itti buuse Abiyyii fi jara ODP'tti. Isaan amma akkam taanatti biizii ta'anii jiru. Dhimma warra dhumee yaadachuufuu yeroo hin qaban. Misaa'ila guddaatu itti darbatame osoo isaan hin yaadin. Duris kan ol baase Oromoodha. Ammaas kan gad buuse Oromoodha. Itti himnee didee miti. Kunoo duwwatti gadi bu'uu isaa ormaatu gabaasaa jira. Taateen amma maqaa Abiyyi addunyaa irratti dhooqee dibee jira. Mormii Abiyyi irratti gaggeeffameen namoonni 67 ajjeefaman jechuun miidiyaan beekamaan France 24 gabaasee jira. Kan muummicha ministeeraa taajjabee barreesse gaazexaa beekamaa Ameerikaa The New York Times'idha. Jeequmsa Itoophiyaa keessatti ta'een namoonni 67 ajjeefaman garuu muummichi ministeeraa badhaafamaan Noobeelii callisee jira jee. Xiinxalaan siyaasaa Tsaggaayee Araarsaa akkana jechuun fuula Feesbuukaa isaanii jala barreessan. Opiidiyoon maal godhuu dandeessi? Opiidiyoon amma saree maraatti taatee jirti. Waan qabduu fi waan gallakkiftuu wallaaltee jirti. Hunduma nyaachaa fiiti. Namoota gameeyyii fi maleeyyii of keessaa ariitee jirti. Kanaaf namicha maraattuu san qofaatu funyaan qabee olii gad fiigaanii jira. Inni duraa walitti bu'iinsi jiru gara sabaa fi sablammii garaagaraatti akka ce'u fedhu. Amantiidhaan Oromoon akka walitti garagaluu barbaadu. Kana irraa maal fayyadamu? Biyyi jeequmsa keessa galtee jirti jechuun uummata nageenya erga dhoowwanii booda uummanni nagaa nuu eegsisaa jee akka waywaatu godhuun tarkaanfii humnaa fudhachuu fedhu. Paartiilee siyaasaa Oromoo Oromiyaa keessatti bilisaan akka hin sochoone dhoowwuu, akka hin gurmoofne danquu, hidhuu, ajjeesuu sana booda kophaa ofii dorgommii asii deemu kana dorgomuu barbaadu.
beektota Oromoo hidhuu biyyaa baasuu siyaasaa irraa fageessuu fi ajjeesuu malu labsii yeroo muddamaa labsuu malu kun immoo tarkaanfii barbaachisaa fudhatanii humna ofii gajjabeessuuf carraa uumaaf. Ashaagireen akkuma jalqabee sabboontota Oromoo kaan aangoo irraa fageesse kaan erga ajjeese booda abbaa irree tahee gabbaha. Inni maayyii Oromoon guyyaa amantiin walitti garagalee tokkummaan isaa akka cabu ni beeku. Kun ammoo isaaniif haala mijaa'aa uuma. Oromoon kana hubachuu qaba. Wanta as deemuuf of qopheessuun qabsoo itti aanuuf of qopheessuu.